fardi ko bangatu ma ko bagate ide garbunachu luga manyade Hashama harka fuune daawwattoota keenya oduu har'aaf qabanne isinitti himaan oduu waliin Kadir Nageessooti. Jilli Gadaa Karrayyuu achi buuteen isaanii dhabamee ture humnoota mootummaatiin butamanii mooraa poolisii addaa Oromiyaa magaalaa Moojootti argamutti hidhamuu fi namni tokko reebichi hamaa irratti raawwatameen ajjeefamuu gamtaan abbootii Gadaa beeksise. Abbaa Gadaa, Abbaa Bokkuu fi hooggantoonni Gadaa Karrayyuu 14 muddee tokko bara 2021 iddoo jila waaqaa kadhannaa geggeessuuf walitti qabamanii fuudhamanii ajjeefamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee mootummaan naannoo Oromiyaa Abbaan Gadaa Karrayyuu garee shororkeessaa shaneetiin ajjeefame jechuun haalee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin ajjeechaan abbootii Gadaa kun kan raawwatame humnoota mootummaatiin jechuun ibsa baasee ture. Gadaa Hawaas Boruu, obboleessi Abbaa Gadaa Kadir Boruu Hawaas ajjeechaa abbootii Gadaa Karrayyuu irratti raawwatameen gaddi guddaan akka itti dhagame ibsee qaamoleen mootummaa warra hidhatan gartuu jechuun abbootii Gadaa Karrayyuu fi ummata Karrayyuu gidirsaa akka turan eeranii jiru. Kana malees ajjeechaan kun ganda Haroo Qarsaa keessatti ummataan miseensa shanee baasaa jechuun humni mootummaa dargaggoota shakkan fuudhanii deemuuf yeroo yaalan namoota mootummaa fi ummata gidduutti walitti bu'umsa uumamee ture haaloo ba'uuf akka ta'e dubbatu. Of ajjeesanii nama biraatti quba qabuun waaqa birattis nama gaafachiisa. Darbees kufaatii siyaasaa mul'isa jedha Gadaan. Haleellaa diroonii fi xayyaaraa waraanni mootummaa magaalaa Kibba Tigraay Alammaxaa keessatti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 28 ajjeefamuu hedduun madaa'uu finciltoonni Tigraay ibsaniiru. Suuraaleen namoota haleellaa kana ajjeefamanitti jechuun reeffa namoota daandii irratti ajjeefamanii hedduu TV'n naannichaa agarsiisee jira. Haleellaa kamisa darbe raawwate jedhameen kanaan daa'ima waggaa 7 hanga manguddoo waggaa 70 kanneen ajjeefaman keessa jiru jechuun gabaasni miidiyaa naannichaa irraa argame ni mul'isa. Manni murtii olaanaa federaalaa dhimma ajjeechaa shamarree Hayimaanoot Badhaadhaa irratti murtii adabbii kennuuf beellama qabachuu ministeerri haqaa beeksise. Yuunivarsiitiin Finfinnee hospitaala Xuqur Ambassaa keessatti barattuu digirii lammaffaa kan turte shamarree Hayimaanoot Badhaadhaa mooraa mana barumsaa keessatti osoo kutaa laaboraatoorii keessa jirtu haala suukaneessaan ajjeefamtee turuun ni yaadatama. Nama shamarree Hayimaanoot irratti ajjeechaa suukaneessaa kana raawwate irratti murtiin madaaloo akka itti kennamu maatiin mana murtiitti deddeebi'ee gaafachaa turus hanga ammaatti haqa mucayyoo isaanii akka hin arganne maatiin ibsaniiru. Sarbamiinsi mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu waamichi dhiyaate. Itti aantuu hooggantuu UNHCR Naadaa Naashif paartileen walitti bu'iinsa keessatti qooda fudhatan hundi walitti bu'iinsa kana dhaabuuf namoota nagayaa baraaruu fi sarbamiinsa mirga namoomaa gahaa jiru hambisuuf walitti bu'iinsa hatattamaan dhaabuu qabu jechuun gaafachuun gabaafame. Manni maree mirgoota namoomaa UN walgayii addaa jimaataa Jeneevaatti taa'een sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti qaamolee hundaan raawwataman qorachuuf koomishiniin idil addunyaa akka hundaa'u sagalee caalmaan murteesse. Biyyoonni miseensa mana marichaa 21 yaada murtii dhiyaate yoo deeggaran 15 immoo mormiin 11 immoo sagalee osoo hin kennin hafuun dhagahame. Gamtaan Awurooppaa Raashiyaa akeekkachiise. Biyyoonni miseensota gamtaa Awurooppaa ta'an Raashiyaan gonkumaa akka Yukireeniin hin weerarre yeroo dhumaaf akeekkachiisa kennanii jiru. Gamtaan Awurooppaa Puutiin akkuma jedhutti Yukireen kan weerare yoo ta'u biyyi isaanii gatii ishee hin argatti jechuun itti dhaadataa ture.
Qaamoleen tika biyyoota lixa Raashiyaa yoo xiqqaate loltoota 100,000 daangaa Yuukireen irratti qubsiisuuf odeeffannoon akka qaban ibsanii jiru. Miseensonni gamtaa walgahii koonsilii isaa Biriisel taa'aa jira irratti murtee kanaa fi murtee jajjaboo biroo ni dabarsu jedhameetu eegama. Oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma. Qophiilee keenya BBN waliin turtii gaarii godha. Fardi ko bangotu